Obomboleettii 22 Asoosama dheeraa barreessaan Natnaaboon Nagaasaa Waaqjiraa Abukaatoo fi Gorsaa Seeraa Seenessaan Abbaa Seenaa Arsadee Obomboleettii 22 Kutaa torbaffaa kutaa ja'affaa keessatti abbaan caaltuu kan galaafatame waggaa caaltuun jilba abbaa ishee qabattee daaddee jechaa jirtu ta'uu abbaan caaltuu Fayyisaan dargaggeessa hojjetee hin quufnee fi sabboonaa cimaa yoo ta'e illee gabaa abbaasaa keessatti biyya abbaasaa keessatti dachee haadha isaa gubbaatti akkuma abbaasaa diinaan galaafatamuu caaltuun guyyaa abbaan ishee irraa eegaltee obboleessa haadha ishee kan ta'an obbo Saaphaloo Guutuu biratti galuu fi achittis guddachuu ishee obbo Saaphaloo Guutuu maanguddoo biyyaa fi icciitii guddaa kan beekan ta'uu icciitii jabina Oromoo jaarraa 16ffaa keessa ture sababa Oromoon cabee fi furmaata isaa beeku jedhamee uummata naannoo fi abbootii aangoo biratti amanamuu dhageenye turre. Kana malees waa'ee callee ilaalchisee caaltuutti waa hedduu himuu isaanii fi calleen caaltuuf miidhaginaa olitti bakka guddaa kan qabu ta'uu osoo dhageenyuu addaan cite. Kan itti aanu maal ta'inna laata? Kutaa torbaffaa waliin haa hordofnu. Nyaapha dhoksanii ergaa walii dabarsuuf abbootii fi akaakiliin keenya itti fayyadamaa akka turan obbo Saaphaloo irraa dhageesseetti. Calleen isaan magabaa irratti argamu kana qofa miti. Haala biraadhaan gosa adda addaatiin kan hojjetame ni jira. Baay'een isaanii gabaarra akka hin jirre akka hin argamne isheetti himameera. Akaakayyuu isheerraa waa hedduu dhagaa guddatte. Obbo Saaphaloon guyyaa gaafa tokkoo seenaa itti himaa oolanii waa'ee callee ilaalchisee waan hedduu erga ibsanii fi booda caaltuu harka qabanii mana boroo naanna'anii namni biraan akka hin jirre bitaaf mirga ilaalanii qulqulleessanii mana sagadaa isaanii mana duubatti ijaaramee jiru keessa fuudhanii seenanii balbala manaa sagadaa kanas keessaan cufanii ni dukkanaa'e. Tiriika yookaan baatarii harkaa caaltuun yoo laatteef illee ni didanii caaltuudhaan dunuunfadhu hin ilaalin jedhanii daqiiqaa 3 guute ilaali jedhanii dhuguma yeroo isheen ilaaltu akka duraatti ittiin dukkanoofne waan manicha keessa jiru hunda arguu dandeesse. Baay'ee isaa kan beektuudha. Obbo Saaphaloon bakka ofii isaaniitii itti sagadan irraa uffata jiru kaasanii furtuu tokko dagalee manaa jalaa fuudhanii saanduqa ajaa'ibaa tokko lafa keessa owwaalamee jiru tokko bananii. Caaltuun kanarra hiikoo fi ergaa isaa beekuu hin dandeenye mi'oota adda addaa hedduu agarte. Calleen har'atoo morma caaltuu irratti hidheef kan yeroo sana agarte keessaa isa tokkodha. Obbo Saaphaloon gaafa sana waa hedduu itti himuuf turanii faana namaa bakkeedhaa waan dhaga'aniif dafanii cufan. Akka waan caaltuun dhukkubsatteetti bishaan mataa isheetti dhangalaasanii fuudhanii ba'an. Caaltuutti kolfishee yoo itti dhufellee akaakayyuun ishee baay'ee rifachuu fi tasgabbii dhabuu waan agarteef ni naate. Kanaafis callisuu nama dhukkubsatte fakkaatte. Kan ala ture hidhataa gandaa naannoo sanaa ture. Hidhatichis dhugaadha se'e shakkii tokko malee deebi'ee deeme. Obbo Saaphaloon erga tasgabba'anii booda dhimmichi icciitii guddaa ta'uu namni biraan beeknaan shakkii tokko malee kan isaan ajjeesu ta'uu waa'ee mi'oota agartee beekuun waa'ee mi'oota agartee kana sirriitti baruun sababa du'aa akaakayyuu ishee qeerransoo bicaaqaa sababa du'aa abbaa ishee obbo Fayyisaa qeerransoo fi wareegama gootota Oromoo kan ishee beeksisu ta'uu itti himaniiru. Ergasiis haalli waan isaan hin mijoofneef carraa lammataa osoo hin argatiin yuunivarsiitii galte. Hojiittis mindoofte. Akaakayyuun ishees dhukkubsatanii sireerra bubbulaniiru.
Caaltuun callee waggaa dheeraa fuula dura saanduqa akaakayyuu ishee keessatti agartee turte agarte. Wal fakkaataa tokkuma jechuun ni danda'ama. Ija ishee amanuu hin dandeenye. Amma ija ishee xoofti. Of dadhabde. Lafti ittiin marraan ofirra gadi teesse. Kana booda waan ta'e tokkollee hin beektu. Barraaqaa booruu akkuma kutaa 6ffaa keessatti isiniif ibsame wanta isa mul'ate kana mobaayilii isaan suura kaasaa fi viidiyoo waraabaa ture. Atattamaanis bakka biraatti erge. Darbuu isaa erga mirkaneeffatee booda akka tasgabbaa'oo wa'ii ta'e. Eenyuuf dabarse laataa? Ergamaa eenyuu ta'inna laataa? Kana booda Caaltuu Fa'isaa konkolaataa dhaabbatichaan fuudhee gara mana yaalaatti qajeele. Toom gama isaatiin bilbilameef kaasee Caaltuu faarraa siqee haasofsiisuu eegale. Harkasaa ol fuudhee gadi deebisa. Ni wajabbara. Akka rifannaa yookaan naasuu isa taasisa. Miila daddaffiin gara Bijigaafaatti deebi'ee haati manaa kiyya hospitaala galteetti. Hojjechiisi. Yoon kana tattamaa argadhe bor gara boonittan balali'a jedhee nagaallee osoo ittiin dhaamin ba'ee sokke. Maalii? Bakakkaa maaliitu bu'ee? Hanga kana miira isaa to'achuu kan dadhabe maaliifi? Waan akka koodii giibii keessa kaawwate sun maal agarsiisaa? Fuudhee biyya isaa biyya alaa biyya Jarmaniin deema moo kaayee deema laataa? Caaltuu maaltu mudatee? Mooraa kana keessatti nu biratti maaltu ta'aa jira? Gaaffilee fi yaada adda addaa sammuu Bijigaa keessa oliif gadi kaataa jiranidha. Bijigaan tolaaf danuu ajaje lafa qochisiisuu itti fufe. Kan jiran siidaa Minilik cinaa. Lafichi meetira 200 caalaa gadi fagaatee waan qotameef siidaa jedhame cina osoo hin taane jala isaa kan jiran fakkaata. Fuulli isaanii gara gamoo kantiibaan magaalichaa irra jiraatutti galagalee jira. Galmi tiyaatiraa fi aadaa magaalaa Finfinnee gamoo kana gubbaa jira. Tolaa fi danuun qotuu itti fufaniiru. Bijigaan garuu bakka callee maramaa guddaan sun argame dhaabbatee yaadaan dhiphata. Bakka sanaa biyyoo haadhee waa barbaada. Ijoolleen Oromiyaa dhiyaa yeroo buna kota'attu haafa yookaan baala asiifachuun gurti. Bijigaan immoo birbirsa gooroo taa'ee naannoo Giyoorgis jedhamu sana jalatti bakka qotamaa jiru sana owwaara biyyoo asiifachuun kura. Gasoo fuudhee bakka argame sana cina qotuu jalqabe. Waan maramaa toom duraan giibii isaa keessa kaawwatee kan fakkaatu tokko arge. Sibiila tokkos biratti arge. Sibiilicha irra lakkoobsa 50 naa'ee haammattuu keessatti kaabaa qubeen jedhaman barreeffameera. Qubee baa booda waa fottoqee kan cite ta'uun ni beekama. Barbaadee ijoollee barbaachisee argachuu hin dandeenye. Sibiila sana akka qabatetti meetira 10 gara boodaatti deebi'ee bakka calleen jalqabaa argame haadhuu eegale. Calleen duraa jedhame sun kan toom cabsee waan akka koodii maramaa baaseedha. Toom itti yaadeessa ta'uu akka tasaa giibii isaa keessa kaawwatee kan sokkeedha. Bijigaatti dubbiin dalgagale. Muka xiyyoon ishee qaramee jiru tokko arge. Bara dheeraa hamma kana lafa keessa taa'ee tortoruu dhiisuun isaa nama ajaa'iba. Mukti kun garuu ammallee jabaadha.
dur qiinqaniin muka urti, amma qiinqaniin muka miti, kan namaallee guuteera. Muka argame kana irra lakkoofsa 60 SWKL yookaan SAW kaalaa kan jedhamu irratti barreeffameera. Fuulli bijigaa ifaa dhufe waa tokko akka argachaa jiru shakke. Dhimma kana booda icciitii guddaatu jira. Takaallaa fi xaxaan wayii natti mul'achaa jira jedhe. Waan haasaasee dubbatetti fakkaatee ture. Osoo ittiin beekamin sagalee isaa ol kaasee waan dubbateef tolaaf danuun isa dhaga'aniiru. Qootuu dhaabanii ija dinqisiifannaan isa ilaalaa walitti falmuu jalqabanii. Danuun akkas jedhee jalqabe.